Yaa bantii waaqaa dhagaa yaa lafa dhaggeeffadhu ani waaqayyoon ilmaan guddifadhee ol isaan nan kaase isaan garuu nan irratti hin kaane. Sadaffaa qotiyoon abbaasaa arreenis gorantoo gooftaa ishii beekti. Israa'el sabni koo garuu anan beeku anan hubatus jedhee dubbateera. Lakkoofsa 4 irratti saba cubbamaadhaaf saba yakki ulfaatan irra jiruuf sanyii warra hamaa hojjetaniif warra amalli isaanii manceef wayyoo isaan waaqayyo hin dhiisan waaqayyo isa qulqulluu kan Israa'elis hin tuffatan dugda sitti gatan jedhe. Iddoo kana irratti arra wajjiniin kan ilaalu macaafa Isaayaas boqonnaa tokko kaaftanii lakkoofsa 3 irra hodhattanii ilaaltan as keessaa waan waaqayyo isinitti dubbatu jira. Macaafni Isaayaas bara 740 keessa ergaan kun karuma Isaayaasiin akka barreeffame seenan tokko tokko lafa kaa'a. Isaayaas raajootawwan gurguddoo 3 keessaa isa tokkoffaadha. Raajiiwwan gurguddoo an akka Hisqeel, an akka Ermiyaas, an akka Isaayaas raajootawwan gurguddoo keessatti qoodamu. Sadan kana keessaa immoo Isaayaas isa tokkoffaadha. Raajii beekamaadha. Raajii guddaadha. Macaafni Isaayaas boqonnaa 66 waan qabuuf macaafni qulqulluun nuti lallabnu kunis boqonnaa ergaawwan macaafa 66 waan qabuuf guutummaan guututti hiikoon inni isa wajjin hin deemu guutuudha jechaadha. Waan inni dubbatu guutuudha, waan inni hojjetu guutuudha. Boqonnaan saallee 66 irratti xumurama. Isaayaas yeroo baay'ee jechooti inni fayyadamu yeroo 26 ol kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessattis hin mul'ata. Isa qulqulluu Israa'el jecha jedhu kana fayyadama. Isa qulqulluu Israa'el jechi jedhamu kun maqaa waaqayyoo waa'ee waaqayyoo kan ibsu irra deddeebi'ee nama dubbatudha. Kakuu moofaa keessatti egaa hangafa raajotaa jedhamee beekama. Egaa Isaayaas yeroo maqaa waaqayyoo waamus maqaa amma isiniin jedhe kanaan waama. Kuni ergaan inni bara sana waaqayyo isa dibeef firdii saba Yihuudaaf Israa'elii ta'an irratti fiduu fi fayyisuu waaqayyoo isaan barsiisuudhaaf waaqayyo nama dibee kaase. Waaqayyo arras raajota qabaa, lallabdoota qabaa, luba qaba. Tarii namoonni baay'een biyyi keenya kun jaarraa hedduudhaaf iyyuma keessa waan turteef namni yeroo hundumaa waaqa caala iyyumaaf sagadaa jira. Namni iyyumaa sagadu immoo horii arge waan baay'ee irraanfata. Horii barbaaduun nama baay'ee galeera. Horii barbaaduun waaqayyoorraa namoota baay'ee fageesseera. Arras waaqayyo raajis qaba, lubootas qaba, geggeessitootas qaba. Garuu namoonni baay'een yeroo isaa waaqayyoon ganan argina. Yeroo isaa waaqayyoon dhiisan argina. Egaa inni irra wajjiniin ilaal namni yeroo waaqayyoon dhiisu, namni yeroo waaqayyoo wallaalu maal ta'a? Maaltu sarragaa? Maal amalli nama waaqayyoon dhiisu maal of keessaa qaba? Waan jedhu ilaal. Iddoo kanatti qotiyoon abbaasaa arreen goorantoo abbaa ishii beekti. Sabni koo Israa'el garuu na wallaalee jira. Waa'ee qotiyoo kaasu, waa'ee arree kaasu maali barbaachisa? Maal ta'e? Maal taanan sabni sun yeroo sana maalirraa ka'anii ergaan kun dubbatame iddoo kanatti maaliif ka'e kan jedhu ilaala. Egaa qabxiiwwan gurguddoo sabni Israa'el waaqayyoorraa akka fagaatan godhe inni tokkoffaan waaqayyomaanuu hin beekan. Isaas tokko 4 irratti waaqayyoo wallaalan. Waan hin beeknetti fayyadamuun, waan hin beekne duuka bu'uun, waan hin beekne nyaachuun, waan hin beekne barbaaduun, waan hin beekne duuka bu'uun rakkisaan. Waaqayyoo waan hin beekneef duuka bu'uu dadhaban. Waaqayyoo wallaalan. Saba waaqayyoo arra waaqayyoon beektuu laata? Beektuu waaqayyo isa si fayyise? Beektuu waaqayyo isa dhiiga sinii dhangalaase? Beektuu waaqayyo isa du'a keessaa sin baase? Namoota meeqa waaqayyoon kan beektan? Hadda baafatanii kan beektan? Waaqayyo nama gootanii kan fudhattan? Waaqayyo maallaqa gootanii kan fudhattan? Waaqayyo beekumsa gootanii kan fudhattan? Waaqayyo daangaa biyyaa gootanii kan fudhattan? Waaqayyo naannoodhaan lookaaliidhaan qoodanii kan fudhattan? Yoo jiraattan hin dogongortan. Waaqayyoon beekuun, waaqayyoon barbaaduun, hadda baafachuun anaaf isinirraa eeggamaarra. Sabni sun akka abaaramuuf rakkoo gurguddaan akka isaan irra ga'u kan godhe inni tokkoffaan waaqayyoon beekuun, waaqayyoon hubachuu dadhaban. Inni lammaffaan wanta waaqayyo isaaniif godhe hin huban. Gochaa waaqayyo hin huban. Baay'een keessan balaa konkolaataa kan ooltan, baay'een keessan operaasyoonii taatanii du'a kan ooltan, baay'een keessan gara haadha keessan keessatti lolamaa kan turtan, baay'een keessan qoricha nyaattanii qorichi isin ajjeesuu kan dadhabe kan ooltan. Namni akka keessanii har'a kan du'e baay'eedha. Namni akka keessanii har'a hospitaala kan dhaqe baay'eedha. Namni akka keessanii har'a kan maraate baay'eedha. Namni akka keessanii han biddeen dhiise baay'eedha. Namni akka keessanii kan miliyoona hedduu kasaare baay'ee jira. Han xiyyaarri ittiin gubate, han konkolaataan ittiin kufe nama akka kee. Egaa maaliin waaqayyo gatii sirraa qaba. Saba garbummaadhaa baasee du'a jalaa baasee waaqayyoon irraafatan. Wanta waaqayyo isaaniif godhe hubachuu dadhaban.
ወጋቲ ዋቀዮ ሳንት ከፈል ውበቹ ደደበን ባየን ነሞታ በረከነ ከነፈካት ገቲ ዋቀዮ ሲምብረት ገዲቧ ከንተ ዋቀዮ ሲዲፍ ጎደ ገዲቧ ከንተ መቃ ዋቀዮ ሰበቢ ከሰን ከንገዲዌ ለፋናት ከንቦባተን ለፈሶባት ከንቦባተን ሞተ ይጃሩዳ መቃነ በለሱረት ከንቦባተን ወልዳ ክርስቲያና ዲጉዳፍ ከንቦባተን ነሞታ አመለገደ ቀበወጭን ከንቦባተን ዱግዱ ፋና ሳምቶ ተፋና ከንቦባተን ደፋ ደቢያ ገረዋቀዮ ታደቢኑ ማሊዳ ዋቀዮ ኢሳ ሰልፊነ ኬሳ ሳኖልቼ ወላል ዋቀ በረባሶ ስራባስ ዋቀ ቆራን ዱደት ባቴ ደሙ ጀላ ኤሌክትሪክ ነነከ ቢደ በሸፈቱ ሲታዘ ዋቀ ቁምታ ስራባሴ ሱሬ ሲትካዬ ጅጅራት ናምኒ ማልጎዳ ጅራ ሐመ ቁላ ደሙ ትካይራ namni sadarkaa horii irra gareera namni yerootti saree wajjin gaala dhaabu irra gareera namni yeroo dhiira furu irra gareera namni yeroo waaqayyotti qoosu irra gareera qaldanyoota tibitanyoota ta'eera kanaaf kuni maal agarsiisa waaqayyoon hubachuu dadhabuu waaqayyoon beekuu dadhabuudha kanarraa kan ka'e waa'ee qotiyoof waa'ee harreetiin Isaayaasitti dubbate harras dhaloonni keessarru kun kana fakkaata waaqayyo maal isinii godhee beeka saba waaqayyo galateeffannaa mana keetti baay'atamoo nisaa galuu mana keetti baay'atamoo qorumsa mana keetti baay'ata adda baafad maalidha jireenyi kee maaliin hooganamee jira maaliin qabamtee jirta manni kee maaliin guutuudha galama qorumsa galgala qorumsa moo galama eebba galgala eebbalaata sagalee waaqayyo kan jedhu gammadaa baata gammadaa galtaa amen jedhe maaloo ati garuu gaddaa baata gaddaa galtaa boo'aa deemta maaltu kana fide yoo jedhe waaqayyo wallaaluun rakkoo kanaa fida waaqayyoon beekuun nutti raata waaqayyoon kan beekuu dandeenya ofii keenya irratti marsaa dhiiga kee kana odoo walitti hin buune kan geggeesse dhiiga kee keessa dhibeen akka seenne kan godhe nama du'e biraa akkasii hambise jiraadhu kasiin jedhe akkanatti akka baatee deemtu kan godhe waaqa ati garuu gocha waaqayyo faabrikaan cimaa waaqayyo isa warqii oomishu miti siidha faabrikaa waaqayyo siidha mataa keeti gatii guddaa sirra jira waaqayyo dhimma warqii hin qabu waaqayyo dhimma makiinaa hin qabu waaqayyo dhimma fooqii hin qabu waaqayyo dhimma beekumsa kee hin qabu waaqayyo dhimma kee qaba harka qabitti nabi dhimma keetu waaqa duratti baay'ee guddaadha ati lafa malee dhaabattee of hin busheessin jedhi siin ta'u moo siin tolu waaqayyo irraa gortee siin ta'u siin milkaa'u deebii dadhabiiti halli kun sirraan bareedu sobuun kun sirraan bareedu haca barbaruun kun sirraan bareedu nama walitti naquun kun sirraan bareedu namoota gargar qooduun kun sirraan bareedu hin ta'u ati waaqa malee karaa biraa siin ta'u namicha wayiitu dhugeen beeku hin dhuge natti fakkaate asii ka warri walii gadoofan kun jiru fuudhanii gara boolee keessanii wayinii kana obaasanii ennaan namicha garaa qabachuu dadhabee garaa muraan shafashafee namitti akka makiinaa keessa kaanii qayeetti deebisan rakkise jedha ankee waaqa malee an biraa siin ta'u horiin annaa siin ta'u laati Yesuus amante taana in saaxilamte siin ta'u siin baasu dafii biraa deebi hanna dhattee guyyaa qabamta soba dhattee qabamta haca barbaruu dhattee qabamta siin ta'u kan kee dhugaadhaan malee jallinaan siin ta'u harka qabii yeroo sadii naa qaqqabse hankee karaa sirrii malee karaa jallinaa hin ta'u edhitti naa himu karaa kan malee mee namni kana sii gale dhugaa ittaayi asii baatee immoo bilbilaan akka waan jenne tooftaa malee hin ta'u jedha nagaduun soban malee hin ta'u jedha nagaduun hadii jedhi yoo gurgurame haa gurguramu yoo bitame haa bitamu yoo bu'e boolla haa dhaqu Yesuus Kiristoos qaraxxaftee akka ati nyaattu waardiyyaa 32 keessa sii dhaabeera jira Yesuus jedhame yoo tati immoo warra cabarbaru karaa gadi taate taa ilaali waaqa amma kana gawadoo qabdu waaqa amma kana laa dandeettii amma kana qabadoo qabdu odoo duute eessa dhaxxaam oduma waaqayyo carraa godhee si waame eenyu bira dhatta fuula eenyu dhatta maal qabattee dhatta konkolaataa kee qabattee dhatta moo mana kee kaartaa kana qabattee dhatta moo mana caraqaa keessa jiru kana qabattee dhatta moo haadha manaa kee qabattee dhatta moo ijoollee kee qabattee dhatta moo hiriyoota kee wajjin ooltu kana qabattee eeyyuu si wajjin naqaamu amma torbee lamaatti namni hunduu hooyoo jedhaati manaan kee surree ol garagashitee gateetti irra kaa'atte hin boossi innis amma torbee sadii afuriin bu'aa yeroodhaa booddee gurdii kee surree kee caammaa kee gadi fuudhee quraaniyooti gurgureet ijoolleedhaa qallaba bitan kana dhimma kee namni qabu hin jiru dhimma wiltii kee dhimma suura kee dhimma achi kaachuu kee wacuu kee ol kaachuu kee gadi kaachuu kee galmeen kee cufameera kun akka seekatu beetta akka kana taatu yaaddee beettaati xiinxaltee beettaa hubattee beettaati harka eenyurraa akka jirtu barteettaa qulfii eenyuutiin akka sochoot riimootii eenyuun akka sochoot barteettaati harka waaqayyo irra teessanii warri qalladdan warri soobdan maqaa waaqayyo warri balleessitan eenyu akka harka jirtan beektu dacheen lafaa kun harka eenyurraa akka jiru beektu qilleensonni samiirraa kun eenyuun akka arganee socho'u beektu sin abeet yaa Yesuus mucaa wanjalamaa sin gattu ati naa deebii bichaa sosobda abbaan ilma isaa hangatuu nu gatuu dide malee waaqayyo furtuun lafa kanaa isaa harka jira
waaqayyo wallaala anakka waaqayyo wallaalu deekam sabaatee deemun jiru waaqayyo beekun nuttiraata ubachuu nuttiraata waa'ee waaqayyo beekun nuttiraata waaqayyoon waan isaanii godhe ubachuu dadhaban garaa fi sammuu isaaniitu dukkaneeffame dhaloonni garaa fi sammuu isaa dukkaneeffame rakkisaan ibsaan kam keessaan baasu beekumsi kam keessaan baasu garaan namaa dukkanoofnaan sammuun namaa dukkanoofnaan qulqulleessuun ulfaata sabni sun garaan isaanii sammuu isaanii hin dukkanaa'e sadaffaa ajaja waaqayyoo cabsan waaqayyoon dhiisanii waaqa biraatiif sagaduu jalqaban waaqa kaanaanotaa sagadan asheeraa sagadan baali sagadan waaqa qilleessa fidu sagadan waaqa urjii sagadan waaqa ijoollee xixiqqoo qalanii aarsaa dhiyeessan sagadan waaqayyo isa jiraataa dhiisan arra maallaqaaf ka sagadaa jirtu bayi keessa sobaaf ka sagadaa jirtu bayi keessa somni waaqa tolfamaa akkasitti hin taane hanni waaqa tolfamaa akkasitti hin taane maallaqi waaqa akkasitti hin taane sassatummaa waaqa akkasitti hin taane kaasoo funduraa irraa booddee anarratti yesus malee waan biraa himmoo edisi iyya kee guddaa dhagee dabalimeetti dubbadhume waaqayyoonni sanarfaffaa shanaffaa sagada sobaa sayaasii tokko 11 hanga 15 sagada sobaa sagadu sagada afaanii lilililililililil keessi isaanii hin jiru afaanii lilililililil sanfata ilillee isaanii cimaa hin faarfatu oggaasaa faarfatan dinqiin ta'eera jedhu oggaa namni sagalee ol kaasee dubbate jedhu miira yaa'u keessi isaanii laphee isaanii keessa kan jiru waan biraa daradaramee jira waan biraa kaatanii dhufa waldaa waan biraa baatanii deemu tokkolii baatanii deemu kun immoo waldaa dhiisiti mootummaa waaqayyoo askooda singa waan itti baattee deemu mootummaa waaqaa dhiisi asii keellaa dabamee singa hin danda'u gatii deemi siin jedhaa jira gatii deemi maqaa Yesuus siin ta'u bakka waan siin taane hin hordofin wanti duubatti si hambise muuxannoo jallootaati dhugaa dubbadhu bakka dhattu bari dhugaa hojjedhu eenyuuf akka hojjettu bari dhugaa hojjedhu eessa akka dhaabattu bari dhugaa duuka bu'i eenyu akka ija isaas ilaalu bari sana yoo goote hin milkoofta waaqayyo si gargaara afaanis sagaduu baay'ata kennaa aarsaa badii ta'erraa waaqaa dhiyeessu arabakkaachuu waldaa kiristaanaa keessatti horii baay'isuu miti nuti kan barbaannu qulqullummaa baay'isuudha waldaan cabacabdee mileena dhufe bileena dhufe wali jechuu malee eessa maddi horii sun ajjeesee fidee waldaa ajjeese saamee fidee waldaa balleesse waaqayyo kanan barbaada haarsaa jallinaa haarsaa badaa dafqa sirriirraa kan nume dhugaa jallootaa haadha yeessaa boochisu waldaatti kan gale waldaan kiristaanaa nagaa kan dhabe namni diriiruu kan dadhabe seexanni nama hammatee waldaa keessa taa kan ture humni abiddaa kun akkan hojjenne kan godhe kirbiittii ta'e wangeel ootu kan malee yoo wayitti bu'e malee hojjechuu kan dadhabee taa'e humna guddaa otoo qabu hati cubbuu guddaatu waldaa keessa cubbuu maallaqaan seenu baasuun rakkoon haarsaa jallinaa waan badaarraa fidanii mana waaqayyootti dhiyeessaa turan barasan shagataa aca barbaru waan hin taane hojjechuu kana Yesuus fuudha kun mul'isu waan godhan waggaa mana waaqayyootti fiddan maalirraa akka fidda laallamuu qaba jira Yesuus jedhame anama yeroo isin kurnee kennitan maqaa namaa silkii namaa nan hordofaa jirra akka malee namoota kurnee kenne maal hojjetee fide namichi kun hattuudha moo dhuguma suuqii qaba yeroo tokko immoo biiroo ta'uwaama ana walii wallaan kottume siin kadhadhaan jedhan hinnuuf maaluma hojjettaan jedhan dilaala waanuma ta'e na gadaadha sobdeetuma immoo akkamitti hoggana jedheen gaafa jedhanis kaa keessa bubbuusan malee hin ta'u raajii keessa bubbuusaa kee dhiisi harka kee ol kaasi maa baasee ta'e keessa bubbuuftu taanaan ta'e garaa kee kutan Yesus mana isaanii ijaara mana waaqaa anaaf ijaartaa ani dhugaa sitti muufani situ bareeffata kana awwaara kana barbaada amala Kiristoos si barsiisu amala koo si barsiisu amala waaqaa si barsiisa wangeela sitti masagalee waaqayyoo sitti nama yoo qabatte garuu situ caalaa jireenya waan hin taane keessa iyyeessa cunqursu Isaayyaasii boqonnaa 1:17 iyyeessa cunqursu iyyeessa irraa harka kaa'u iyyeessa boochisu iyyeessa dafqisiisu afaan iyyeessaa keessaa fudhachuu goyoomsu attaallaluudhaan waan akkanaa gochuu lafa sanyii facaasan oola qotiyyoo lafa bajjiitti hin qotan hoola qotiyoon harreen qotiyoon abbaasaa bareen harreen goorattoo abbaashii barteen sabni koo garuu hana isa uumee ijatti godhee lukatti godhee na wallaalee maalinnaan odoon isaanitti dubbadhu achi deebanii cubbuu godhu odoon isaanitti dubbadhu odoon raajiidhaan itti dubbadhu odoon faarfannaan itti dubbadhu odoon karaa hedduu itti dubbadhu odoon karaa hedduu ergaa kotteewu na wallaalanii sabni sun amanamummaa hin qabu horiin garuu amanamummaa qaba yoo bade naanna'ee qe'ee abbaasaatti gala qe'ee abbaasaa beeka karra abbaasaa beeka lafa xiqqoo abbaasaa kaa'ee beeka goorantoo abbaasaa beeka sagalee abbaasaa beeka karaa seenumsa abbaasaa beeka qotiyoon azeebi daalee akkana deebi hojjetan akkana deebi oli hojjetan ol gadi hojjetan gadi ati akkana gori hojjetan maaliif gara bitaatti qotiyoonuu kan tirkoo nyaatu azeebi jennaan azeebi oli jennaan ol jenna gadi jennaan azeebi waa jennaan
qaxxee dhaabate dimbara saabare. Ati dimbara garaa kee, dimbara jiruu kee, dimbara jireenya kee maa wallaaltee fiigda? Maa bololiita cubburra? Maal waan hunda qabdee kan lakkiftamaa keessaan dhabamtu? Asiin dhabamtu, achiin dhabamtu, supervijinii wayii taatetta, ogaati haasoftu immoo namni yoo sirraa gore malee ogaata akkanatti haasoftu nama baay'eetu kaballaan rukutama karaa. Kan inni baxxartaa lukaan inni baxxarta waan ati gootu yuun beekamu karaarra. Ina takee biyyi wallaale. Maqaan sitti dhoobamee jiru immoo peentee. Kan biyyi walitti naquusi, kan ija barbaruusi, waliin dhooftuunsi. Taanaan qodaa tokko ta'i Yesuus Kiristoos si barbaada. Hin fudhattaa harka giddii kee fudhattaa harka golkaas. Hin liqimsita maqaa Yesuus Kiristoos. Qotiyoo bakka turtiisaa irraanfachiisuuf leenjisuu qabna. Yesuus Kiristoos kanatti leenjitan taanaan biyya lafaatti dachaatu si. Dargaggoota sinis waan nama maal isin jedha warra uffata godhan. Isarraa dhufe jette galgala uffata gurraacha uffata masa sirrii gurraacha uffata. Ni jettan akka namni isin hin agarreefi laf jettanii waa tokko immoo jira amma guyyaa sanbataa uummanni waldaa oola mitire yoo namni mana dhugaatii jira. Maastiqaa laaffate baala baarsaa fi alaaffate. Ogaan asitti nagaadhaa siin jedhu hin kooran seeyin namitti tafaan rakkoo qaba. Ati hin kooramoo maaliif akkatti nagaa gaafatan jette foolii keetu itti dhaga'ama. Isayyuu akkuma kunoo qotiyyoo qonna dadhabee alaala dhaawala maastiqaa. Maal akkanatti Yesuus Kiristoos warri namanni baratu. Yeroo tokko qeesii wayii seexanni oduma qiddaasee bataskaana keessaa hidhu seexanni dhufee na kabalee. Achumaan halkan sa'aatii jaatti fidanii dhufan manumatti. Maali innaan waan isaan beeku akkanumatti dha'ee. Ifannaan immoo seexanni irraa bahe. Kottu kan Waaqayyoo wajjin tajaajila rakkoo maal qaba? Damoota osoo ta'ee jira rakkoo maalii qabda? Yennaan lakkee maali yennaan hin danda'amu jedha. Maaliif yennaan ani warra ati tajaajiltu sun waan isaan raawwatan ani raawwachuun barbaadu jedha. Sagalee Waaqayyoo sirriidhaan naan sirriidhaan. Garuu yennaan warri sagalicha sun dhagaan sirrii waan hin ta'iniif achi dhaquu achaan biratti argamuu hin barbaanne. Cubbuu amalan godhatina amanamummaa qabaadhaa. Qotiyoon abbaasaa fi nama karra abbaasaa hin beeka gurguramuu hin gala. Wallaalchisuudhaaf leenjisuu qabda. Seexan akka mana Yesuus wallaalchisuudhaan cubbuutti si leenjisaa akka oolle harkaa ba'i. Yesuus Kiristoos immoo wangeela sagalee kanaan si leenjisuu barbaada. Si qaruu barbaada. Of si barsiisuu barbaada. Ofitti si deebisuu barbaada. Hankee carraa argattee itti fayyadamuu didde. Carraan ixaan sii bahe maqaan isaa Yesuus jedhama. Ittiin fayyadamneeti. Fayyinatti fayyadamne, jireenyatti fayyadamne, ikoonoomikii Waaqayyootti fayyadamne, humna Waaqatti fayyadamne lolamaa jirti. Daddabii gara Yesuusitti godhi. Amanamummaa qaba, hin hojjeta. Nama isa tajaajilu hin dagatu qotiyyoo. Yoo nyaata dhabe itti marrata. Abbaa isaatti itti marrata. Abbaa isaatti itti marrata. Itti marrata. Harreen qeebbaa ishiitti gal namatti fe'ate odoo hin taane abbaa eenyummaa ishee abbaa qabiyyee ishii abbaa eenyummaa irraa qabu ishiitti galti fe'isa baatte gara ishiitti fe'ee odoo hin taane gara eenyummaa ishiin dhimma qabutti galti. Namicha irraa dhoowwa gara ofiisaatti geessuudhaaf gara dhimma isaatti geessuudhaaf harreen goorantoo abbaa ishii barteedha. Lafa tirkootti nyaattu hin barte. Sabni koo garuu harka isaa uumeen miila isaa uumeen ija isaa uumeen jireenya bara dhiiga koon isaa uumeen na hubachuu dadhabe. Narraa garagaran na dhiisan na hubachuu didan jedhe. Warri karra Waaqaa jala dabartan dafaa deebi'a. Waaqayyo karrarra dhaabatee si waamaa jira. Balbala Waaqayyootti deebi'a. Kallattii Waaqayyootti deebi'a. Deemsa Waaqayyootti deebi'a. Kan biyya lafaa keessaa ba'a. Waaqayyo sin jiraachisa hin jiraattu. Qabeenyi Waaqa harkaa jira. Fayyaa Waaqa harka jira. Jireenya Waaqa ittoof gati bakka. Hinta Waaqa ormaa muuxannoo biraan fudhate. Akkas ta'e akkas godhee warra kaanii dhiisi bakka keessaa ba'i. Akkas godheen akkas ta'e kan jedhu macaafa qulqulluu bichaa fudhadhu ba'i hin beekamta. Jaartii tokkotuma seenaa dulloomaniiru. Ishiin tokkos immoo haadha manaa namichaati. Jaartiin immoo amma seentee ijoolleen qabdu. Amma gaafa kaanitti ishiin tokko immoo ijoollee qabdi, ijoollee jaha qabdi. Taanii waliin jiraatu. Akkas jettiin ishiin ijoollee jaha qabdi. Ani waa'ee kee sodaan qaba. Odoo duutee amma ani ijoollee jahan qaba. Seenyu si boo'aa. Ishii maseena sun hin jette. Ishiin immoo Waaqa beeka. Jalqaba odoo hin taane xumura namaa Waaqa. Bakka horii eeganitti kana jedhu, bakka ciisanitti kana jedhu, bakka nyaatanitti kana jedhu. Gaafa kaanitti ijoolleen jahan sun odoo mana ijoollee isaanii faana wacanii haala ijoollee jaha sana bineensi nyaata. Warra jireedhanii jedha macaafni kun. Warra jirra jedha. Warra humna qabna. Warra qabeenya qabna jedha. Warra xonkolaa qabna jedha. Warra kulaama qabna jedha. Warra hirree qabna jedha. Lafatti dabalee warra hin jirre immoo kaasaa. Waaqni guyyaatti hojjetudha. Jaartii bineensi nyaate achumaan naman nutti kolfaadha keenya bineensi nyaate han jedhan uffata haadha isaanii ishii nyaatamte sana ishii maseenatti kaa'an. Jaartii ishii silaa waan awwaalan hin jiru zim jedhanii akkas jedhanii ishuma tana haadha keenya jennaan silaa mana oolti kolfa kana biyyi nun nagayina hin jedhan dhoksan hin dhoksan namni akka hin nageenye. Achi booda jaartiidhaan immoo akkas jedhan uffata keessatti siifinnaa nyaata keessatti siifinnaa
icciitii nama bineensii nama si biratti nyaate haadha keenya nyaate kana immoo hin himinii jedhanii afaan keen hin dubbatinii jedhaniin ishii jaartii ishii kana achumaan jaartiin hoggaa isaan achi marqaa godhatanii mulluu godhatanii nyaatan gaadaa keessa teessoo hoggaa beelofte jaartiin maal jetti jecha kan fayyadamti beektu nan himaa dabalii geessu hin nyaatti yoggaa bishaan nannashiif dhiqannaa barbaachiseette jaartii waan biraan dubbatu nan himaa bara kana keessa nan himaatu baay'ataa of eeggadhu nama si badde jiru kana